taatee Iyesuus Kiristoos uffachuudhaan kan hojjeteen aktariin biyya Ingilaand tokko ergaa ajaa'ibaa dabarfateetu jira. Nus ergaa kana isin biraan geenya, nu waliin tura. Ani kan isin ajaa'ibu amantaa kiristaanaayyuu hin amanne jechuudhaan aktariin fiilmii Iyesuus Kiristoos hojjete afaan isaatiin dubbachuu eegale. Maqaan koo Biriyaan Daakan jedhama. Aktarii biyya Ingilaand yommuu ta'u fiilmii hedduu hojjedheen jira. Fiilmii Iyesuus Kiristoosis kanan hojjedhe bara 1979 yommuu ta'u taatee Iyesuus Kiristoos akkan hojjedhuuf piroodiwusara Joon Heeman jedhamuun akkan hojjedhuuf yommuu ta'an affeeramedha. Simoon ani beeka dubartiin kun eenyuun akka taate. Mee waan sitti himaa. Namoota lamatu turan kan namicha tokko irraa horii liqeeffatan. Inni tokko qarshii 500, inni kaan immoo 50. Lamaan isaanii garuu deebisuuf hin dandeenye. Innis isaaniif dhiise. Egaa isa kamtu caalaa si jaallataa? Akka yaadutti isa caalaa dhiifame natti fakkaata. Dhugaa keeti. Dubartii kana ni argitaa? Ani mana kee dhufe. Ati garuu bishaan miilaallee anaaf hin kennine. Isheen garuu imimmaan isheetiin miila koo dhiqxee rifeensa isheetiin naaf qorsite. Ati yommuu dansimatti nan dhunganne. Isheen garuu erga dhufte miila koo dhungachuun dhiibne. Ati mataa koof dibata naan dhiyeessine. Isheen garuu urgooftuu miila koo dibde. Sittin hima. Jaalalli ishee kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifamuuf mul'isa. Kan xinnoo dhiifameefis jaalala xinnoo argisiisa. Yeroo lamas gaa'ela dhaabeetu jira. Gaa'elli kun jalqabaa Ruulaa Leeniskaa wajjin yommuu ta'u mucaa Laaraa Daakan jedhamus waliin godhanne jirra. Gaa'ela lammaffaas bara 1998tti Naataaliyaa Bilooch waliin kanan dhaabbadhe yommuu ta'u guyyaa tokkos piroodiwusariin kun fiilmii Gooftaa Iyesuus irratti taatee Iyesuus fudhattee hojjettaa jechuudhaan na gaafate. Anis tole jechuudhaan ittaan waliif galee garuu sirriitti in hojjeta jedhee nan amanne ture. Fiilmii sana hojjennee xumurree boodas akkas naan jechuusaa nan yaadadha. Kanaan booda waan biraa taatee hojjettee uummata amansiisuun baay'ee sitti ulfaata. Sababni isaa hin fakkaattee osoo hin taane taatee argamte waan ta'eef jechuudhaan natti dubbatee ture. Siin amalaa fi bifa kan biraa uffatte uummata fuulduratti fudhatama argatte jechuun sobadha. Sababni isaa bifa uummanni sammuu isaanii keessaa si baasuu hin dandeenyeen fiilmicha hojjette waan ta'eefidha naan jedhee ture. Anis yeroodhuma sana ariifadheen maal gochuu fi hojjechuu akka hin qabu seeraan irratti yaaduu akka na barbaachisuun hubadhe. Garuu erga fiilmiin sun bahee uummataaf dhiyaate booda hamman yaade gararraatti dhiibbaan sun caalaatti mul'atee jira. Kunis yeroo fiilmiin sun gabaarra oolee jalqabe hamma har'aatti namoonni fiilmii kana ilaalan footoo koo baatanii deemuun makiinaa isaaniitti maxxansuun mana isaanii keessatti fannisuun akkasumallee mana amantaa keessatti maxxansuudhaan akka Yesuus eessuma sirrii ta'eetti maxxansuun isaaniitiin mul'atee jira. Kanneen biroo immoo suuraa maatii isaaniittillee kan koo yommuu isaan dabalatanii kaawwatan ni argama. Kanaaf Masiihni dhufa jedhamesi yookaas kan biraa eegnu. Dhaqa Yohaannisitti himaa waan argitaniif dhageessan. Jaamaan ni argaa. Naafis ni deema. Amma haa gammadan waa'ee koo shakkine. Anis waan tokko jaalalaan isin gaafachuun barbaada. Maaloo suura koo mana keessanii baasaatii gataa. Suura kootiinis sagaduun, suura koottis sagaduun waaqa tolfamaa waaqessuudha. Fuuldura waaqayyottis cubbuu akka ta'e beekuu qabdu. Isin yaada keessan waaqayyotti hidhachuu qabdu. Akkasumallee suura koorraa yaada keessan kaasuu qabdu. Fayyisaan keessan Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiidha malee Biriyaan Daakan nama biyya Ingilaandii miti. Ani taatee Iyesuus Kiristoos fudhadheen fiilmii hojjedhe malee isa mataasaa miti. Anis akka
akkuma isin gootan Waaqa gammachiisuufan fiilmicha hojjedhe. Kan nama ajaa'ibu dhaloonni har'aallee yoo suurri isaa Yesuusin nu yaadachiise homaa rakkoo hin qabu yommuu jedhan ni dhaga'ama. Kunis sirrii miti. Fayyisaa keessan yaadachuudhaaf hojiin inni isiniif hojjete gahaadha. Kanaaf suura koo fayyadamuun hin barbaachisu. Kanaafuu warreen suura koof ulfina laattan yookaan ammoo waaqessitan suuraan kun kan fayyisaa fi oolchaa keessan Yesuus Kiristoosii miti. Suuraa nama dhuunfaa kamiyyuu kan Kiristoosidha jettanii safeeffachuun isin irra hin jiraatu. Sababni isaa cubbuudha waan ta'eef. Kutaa macaafa Nyichi dubbii Waaqayyooti. Sanyiin karaarra bu'e kan hubachiisu warra dhagaan qofaadha. Garuu seexanni dhufee dubbicha keessaa fudhate akka isaan amananii ittiin hin fayyine. Sanyiin dhagaarra bu'e kan hubachiisu warra dubbicha gammachuudhaan dhagaanii fudhatani. Garuu hidda hin qaban. Kan isaan amananis yeroofi. Garuu yemmuu qormaanni dhufu sodaatanii ganu. Sanyiin qoraattii keessa bu'e kan hubachiisu sagalee isaa warra dhaga'an. Garuu yaaddoon qannoof mi'aan jireenyaa isaanitti marsee isaan hudhe. Utuu ija hin godhatinis hafu. Sanyiin lafa gaariirra bu'e immoo kan hubachiisu warra dubbicha laphee qulqulluudhaan dhaga'anii fi itti fayyadamanidha. waan ani irra deddeebi'ee isinitti himu kan isiniif mirkaneessu kutaa Waaqayyo ofii isaatiin keessatti dubbate kana ilaaluu qabdu. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 hanga 3tti. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabaatiin bifa qirixame fakkeenya wanta ol waaqa irra jiru gad lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatin. Ati bifa fakkeenya kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuun abbootaa hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4ttis harka ijoollee warra jibbanii keessaa nan barbaada isa jedhudha. Kanaafuu Waaqni keessan isa samii gubbaa lafaa fi galaana kana jechuunis al takkaatti lafa hundaa buufatee jirudha malee suuraa nama tokko isa fiilmii irraa fudhatame miti jechuudhaan yaada isaa walitti qabee jira. Utuu deemaniis inni rafe. Jesus! Kun kifamnee dhumuufi bubbee bishaanii jeeqaa jira baduu keenya gooftaan oolchi. Uffee baraaramuuf jirra. Meer amantiin keessa